kutaa takkaffaa kaampaaniileen yookaan dhaabbileen daldalaa tokko sababoota daldala isaanii itti cufamuu danda'u jennee ilaallee turre qabxiilee 5. Har'a gara kutaa lammaffaatti kan ceenu ta'a. Turtiin keessan waliin haa ta'u. Jirtu akkam jirtan nagaa fi yaa'umti keessan bakkuma jirtanitti nagayni ho'isin haadha qabu. Akkuma beekamu torbee dabre yookaan dheengaddaa sababoota namni daldalaa tokko yookaan dhaabbanni daldalaa tokko hulaa isaatti cufachuu danda'u yookaan itti kasaaruu danda'u jenneeti kutaa tokkoffaa qabxii 5 laalle. Har'a ammoo gara kutaa lammaffaatti kan ceenu ta'a. Qabxii 6 irraa eegalla. Qabxii 6 over dependence on one customer. Akka malee maamiluma tokko qofa irratti hirkataa ta'uu. Kana jechuun maamiluma tokkichaa qabdu san jabeessuu malee maamila kana jalaan maamilonni bira akka dhufan haala kamiin filannoo maamiloota keetii akka bal'iftu. Siigaltee ana qofa irratti hirkachuu osoo hin ta'in abaluus akka fiddu irratti dalaguu dhabdee maamila tokko qofa irratti hirkachuun gaafa inni harkas jalaa fudhate lafa dho'ite jechuudha. Akkuma jimaa keenya fakkeenyaaf maamilli nuti qabnu Somaaliyaa fi Jibuutii qofa yoo isaan harkas jalaa fudhatan nageetti. Siigalee so market optionii filannoolee gabayaa garagaraatii fi maamila garagaraa yoo kan qabaanne taate qaama tokko qofa irratti kan hirkatu taate wantoota hulaa gassi qabachiisu keessaa tokko jechuudha. Inni itti aanu no customer strategy tarsiimoo maamilaa dhabuudha. Yeroo hunda wanni ati beekuu qabdu tarsiimoo ittiin maamila duraan qabdu jabeessituu fi maamila haarawa ittiin fiddu beekuu jechuudha. Maamila duraan qabdu jabeessinaan isaanirraan maamilli haarunee dhufa. Maamila duraan qabdu jabeessuudha qabda malee isaanirratti hirkachuu hin qabdu immoo. Garaagarummaan bakka kana jirti siigalee. So kanaafuu yoo tarsiimoo maamila itti fiddu ha duraan jiru itti jabeessitu tooftaalee akkasiisan yoo kan qabaanne taate wantoota hulaa si cufachiisan keessaa isii takkaa jechuudha. Inni itti aanu ifi 8ffaan gaafa lakkii jettu wallaalu. Not knowing to know when you say no. Kana jechuun maamiloota wayii tokko qabda. Arrani kanitaaf borusii fidan arrani kanitaaf borusii fidan. Garuu jidduu sanatti gatiin jijjiiramaa deemu jirti. Takka ammoo jarri arrasii kannee borusuu fidu waliin amanamummaa horattan san harkifachaa deemu jira. Kuni osoo ati hin beekne daldalli kee akka goggoguu godha. So kanaafuu wanni ati godhuu qabdu. Gaafa fluctuationni gabayaa jiruu fi gaafa maamilli sun rincicuu isaa if duuba deebi'uu isaa agartu lakkii hin kadnu hin ta'u jechuu baruu qabda liqii jechuudha. Liqii malee daldalli hin ta'u ni liqeessaa ni liqeeffatta. Garuu ammoo lakkii yeroo jechuu qabduutu sirra jiraata. Yeroo san hin beektu taanaan ammoo haalli si mudatu osoo ati hin beekne goggogiinsa qabeenya ati oomishaa jirtu yookaan daldala ati daldalaa jirtu saniitu keessaan goggogaa nyaadhamaa deemaa jechuudha. Inni 9ffaan bulchiinsa dadhabaa poor management. Nama 2 fi 3 fi 4 fi 5 hoogganuu miti. Dura ati mataa keef hoogganuu danda'u irraa eegala. Sa'aatee waciidhaa fi gabiidhaa fi baasiitee siigaltee meeshaalee fidduu fi meeshaalee baaftu yeroodhaan hoogganuu danda'u waan kana. Waan sana hoogganuudhaaf dura if hoogganuu qabdaati. Saansankaa qabdaati dura disipiliina ni qabdaa waan sana irratti. Yoo hasan hin qabaanne taate gaafa daldalli kun bal'atee nama 2 3 4 5 6 7 fidaa deeme hoogganuu hin dandeessu jechuudha. Gaafa kana gareen tunii fi gareen sanii fi gareen kun walafaan deebiti daldalli kun mudhii citaa jechuudha. Dura maalirraa eegaltire if hoogganuurraa eegalti. Gaafa tartiibaan sa'aatee baasii galiitee meeshaa baaftu meeshaa seentu waa hunda tartiibaan hooggante daldalli kun gaafa nama dabalataa fidachaa deemus sirritti hooggansa cimaa kannaa sirra isaa deemtaa jechuudha. Yoo hasan hin taane taate duraadhii si boosaa 5 ittiin dhaqaa. Yette hayaate du'aa deemaa jechuun wanni sun osoo ati hin beeyin siigalee. Inni 4ffaatii fi kadhumaa no planning karoora dhabuudha. Gabaabdumatti wanni takka guddaan ka daldala tokko akka ati hasaartu si godhu karoora dhabuudha. Karoora kana keessa maaltu jira?
maaliif akka daldaltu eenyuuf akka geessuu deemtu waan geessuu deemtu kan eessatti akka geessuu deemtu hangamiin akka oomishuu deemtu waan kana hundaatu keessa jira qorannoo gabayaatii keessa jira qorannoo dorgomaa keetiitii keessa jira siigaltee haala if dura deemisa keetiitii keessa jira goolii yookaan kaayyoo ta'e bakka itti deemtu ergama keessa jira kan hundan qabdu taanaan akkanumatti eegalte malee eessarraa eessa deemta saa akkam kaatee saa akkam bakka san dheeyta barana maal galmaan gahuu deemta waggaa dhufoo maal galmaan gahuu deemta haala kamiin waan kana galmaan gahuu deemta kan jiru hundan qabdu jechuudha kan hin qabdu taanaan saansankaas hin qabdu disipiliinaas hin qabdu jechuudha siigalee qabxiileen hurnan daldala tokko yookaan dhaabbilee daldalaa tokko yookaan nama daldalaa tokko hulaa cufachiiftu kutaan lammaffaan ishee kana fakkaata. Boru sagantaa biraatti walitti deebinaa hangasittuu nagaan naa tura haala keessan olinaa.